Kabajamoo hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork akkasuma gooticha waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessaa diina raasaa jiruu fi uummata Oromoo hundaan baga amajji tokko guyyaa waboo fi bara haaraa 2021 nagaan geessan jenna. Amajji tokko guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo gufuu sirnoota impaayera Itoophiyaa buqqisuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichedha. Akkasumas bara haaraa 2021 baga geenye baga geessan jedha Gadaa Miidiyaa Neetwork. Barri 2021 bara Oromoo irraa ajjeechaa fi hidhaan dhaabbatu, bara sirni nafxanyaa PP kufu, bara bilisummaa, injifannoo fi gammachuu akka isiniif ta'u hawwa. Addatti abdii saba Oromoo wabootiin barri 2021 bara milkii fi bara injifannoo dachaa isiniif haa ta'u jedha Gadaa Miidiyaa Neetwork. Gadaa Miidiyaa Neetwork sagalee uummata isaa ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo utubaa jira. Sichis cimnee sagalee uummata keenyaa ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo utubuun sagalee warra sagalee hin qabnee ta'uun kan durii caalaa hojjechuuf waadaa keenya haaromsina. Bara haaraa, milkii haaraa, injifannoo haaraa. Gadaa Miidiyaa Neetwork ammas irra deebi'uun baga amajji tokko guyyaa waboo fi bara haaraa 2021 nagaan geessan jechuun ergaa isaa dabarsa. Gadaa Miidiyaa Neetwork utubaa qabsoo Oromoo.